jecha amma gagooti isinis baga jiraatan isiniin jecha hundi keessanuu inshallah wagana isin jecha hordoftoota kabajamtoota kan koo akkasuma warroonni takka irratti illee share isinii godhu share isinii godhee guutuu isiniin bu'u laakiin YouTube irra dhayxanii dhageeffachuu hin dandeessan akkasuma warra takka dhaamsa dabarsi jechuudha maaliif kayyatan ta'ee viidiyoo osoo gadhiisee illee guutuun isinii hin bu'u jechuudha garuu osoo isinii bu'ee fedhiin qaba ture laakiin isinii hin bu'u guutuun isaa jechuudha kanaafuu hundi keessanuu amma yaada gaawwatu takka qabadhu dhufeen jira jechuudha guyyaa har'aa illee guyyaa jummaadha hundi keessanii yoo bageetti geessan jecha nabii keenyatti illee salaatu buusaa rabbi rahmatan haa godhu dhugaa dubbachuu fi baay'ee ulfaata yookaan maal godharree tattaafachuutu irra caala jechuudha hundi keenya callisoo sun taane tattaafachuutu irra caala kanaafuu garuu immoo hundi keessanuu bakka jirtanitti wal bira jiraadhaan isiniin jecha du'aayii walii godhaa wal bira illee yaadan wal bira jiraadhaa qaamallee wal bira jiraachuu baatanillee kanaafuu garuu yaadan yoo wal bira jiraattan baay'ee gaariidha jennee nafsaawa. Okay, magaalatti yaadni gabaabinaan qabadee dhufee maali jechuudha. Amala ilma namaa baruu dandeessaa. Amaloota ilma namaa nama kamuu wajjis qaayxee wajjis jiraattee bilbilaanis wajji haasoftii qaamanis wajji jiraattee amala namaa beekuu hin ulfaata. Maaliif amaloonni namaa kun qayyaramaa deemu malee namuu bakka isaan hin taa'u waan ta'eef. Amaloota ilma namaa kana keessatti amalli ilma namaa akka tokkoon hin ta'a yoo kajettan ta'e abadan laa. Maaliif amala isiniin jedhu karaa gosa hedduutti qoodama garuu inni gosa hedduutti qoodamu kun kamiin yoo kasiniin jedhu ta'e fakkeenya amaloota maatii kan kee kabaju jiraatte maatiin kee sun si beekuu danda'a amaloota kan kee garuu amalli kan kee kun adada ati guddattuun adada umriin kee deemuun waan harawa uumachaa deemta waan ta'eef jecha amaloonni keellee qayyaramaa deema garuu morra hedduu nama wantootuma amaluma saniin ta'an fakkaata garuu akkasii miti yooniin isiniin jedhu amalli kun gosa hedduutti qoodama amaloota fakkeenya akka fudhannu ta'e yookiin shamarree yookiin fakkeenya anarraa yoo fudhattan ta'e anamma amala kiyya kaduraanii ka biyyaa dhufisaniin jira maaliif yookiin kasarra daran baradhee kasanirra daran jijjiiramaa dhufa malee namni kamiinuu bakka san hin taa'u amaloonni namaa kamiinuu jijjiiramaa deema malee bakka san hin taa'u garuu namni tokko amalli namaa hin jijjiiramaa idaa kan jedhu jira amalli namaa ni jijjiirama akkuma jireenyi kee jijjiiramaa deemu san amalli namaallee jijjiiramaa deema namni kamiifuu ta'e amaloota fi jireenya namaa keessatti amaloonnis inni jijjiirama tokko faanin jijjiirama yoo kasiniin jedhu ta'e ammaan osoo hin dalagadhu tokko waan ayyaadu tokko amur YouTube irra na hordoftanii fi karaa feetanii na hordoftan na beekuu dandeessan waan ani yaadu yookaan waan guddaa yaada ta'a yookaan waan sakkasanii gadi yaada ta'a maaliifuu amaloota namaa baruun hin ulfaata namoonni tokko garuu amala namaa hin beeka amala eebaluu hin beeka amala hin dandeettu amala namaa guutuu beekuu jechuudha amaloonni namaa ni ulfaata baruudhaaf illee situ ulfaata hedduu takka jechuu maaliifuu yaanni namaa kamiinuu mul'anni namaa kamiinuu garagaraa waan ta'eef jecha amaloota namaa kamiituu baruun hedduu ulfaata warroonni amala namaa hin beekaa amala eekalee hin beekaa amala akkasii hin beekaa jedhan fakkeenya yoo kafin ta'e intalaa fi gurbaan tokko yoo ka wal jaalatan ta'e jaalala keessa yoo kana amalli isaanii lamaan yoo ka waliif maaliif wal dhiisa namoonni tokko beekanii amaloonni isaanii lamaan yoo wal ta'uu kan hin qabne ta'e inni sunis isii sallaalee yoo ka isaan madaalamtii ilaal nama akkamiiti yookaan immoo nama isaa ta'uu nama isaan ta'u namni tokko kanarratti illee ka wal dhiisu jira maaliifuu amalli namaa kun ni ulfaata baruu fi yaadni namaallee garaagarummaa qaba mul'anni ilma namaa kamiinuu garaagarummaa qaba kanaafuu amala namaa baruun hedduu sitti ulfaata amala namaa baruu hin dandeessu ati yookiin namni tokko yaada sii qoodee yaada isaa sanarraa fudhachuu dandeetta malee garuu amaloota nama kamiituu barachuun hedduu sitti ulfaata kanaafuu amala nama kamiituu hin beeka jettee namni namatti murteessitu dogongora guddaa uummattee jirta sin jedha dhalaasaati dhiirasaati amala eebaluu hin beekaa hin jedhin okay amala eebaluu hin beekaa hin jedhin dandeettu ka amala namaa baruu amalli namaa ni ulfaata
namuu amala takkisanii hin taa'u hin jijjiirama mul'ata isaa qayyarata deema jireenya isaa qayyarama deemti umriin kan kee adeemume deemuun kamaatii godhatuus kan lafaa dhufaa deemullee amalli isaa akkuma jireenya isaa itti fooyyeffachaa deemu saniin wanti hunduu jijjiiramaa deemaa jechuudha. Fakkeenya yoo ka fudhatan ta'e namni gizee ijoollummaarraa amala qabu gaafa guddate amala hin qabu maaliifuu jijjiiramee jedhama. Kanaafuu amala namaa baruun ni ulfaata ati amala namaa ani hin bara amala ebale kalee hin beeka amala ekalee hin beeka warri jettu of kabajaa. Maaliif amala namaa baruun hedduu takka ulfaata waan ta'eef jecha amaloota namaa baruu abad hin dandeettu namni kamuu jijjiirama mul'ata mataa isaa qaba waan ta'eef jecha namoonni biyya yaa'e kun hundi isaatu mul'ata mataa isaa qaba. Kanaafuu rabbiin addunyaa kanarra akka jiraachiste amala mul'ata isaa qaba waan ta'eef jecha akkasuma amala namaa baruu hin dandeessan namoonni amala namaa baruu hin dandeenye jettanii ofirratti murteessan hin dandeessan amala namaa baruu jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo godhaa namoota akkamii fi namoota of eeggannoo godhaa isiniin jedhurra nama ani amala namaa hin beekaa amala ekalee hin beekaa jettee ofirratti murteessitu hundi keetu of eeggannoo godhadhu wani isin jira. Maaliif amala namaa baruun ni ulfaata ulfinni keessaa ni ulfaata dandeessu amala nama kamiituu baruu keessaa amala nama jallisaa afaan baruu dandeettu garuu namni tokko yaada namarraa fudhachuu ni danda'a tokkoffaa yaadni sun mul'ata isaa hin qayyaru dhugaa jirtuun isinitti hima yaadni fakkeenya namni tokko yaada wayyoo naa qoodi anamma namni tokko fakkeenya yaaduma nama tokko fudhadhee yaadni sun yoo kanaa ta'u ta'e mul'ata keenyaan bakka hin bu'u yaadni suni akka hirkatummaatti fudhadha malee yaada san garuu mul'ata kiyya bakka naan bu'u yaadni nama kamiitu garaagarummaa qaba. Yoo nama mormaa baaddeela komentii kan jalatti naa barreessaa nama mormaa. Kanaafuu dhiiras ta'ee dhalaas ta'ee maaliif kan amala nama akka isaa soqatuuf barbaada maaliif akka nama yaanii jijjiirama keessatti illee mul'ata akka nama sanii yookiin namni sun naaf ta'a jedhee dhalaa fi dhiirri tokko maaliif akka wal maratu yookiin maaliif akka wal filattu tokko isa kana jechuudha. Amaloota keessaa kanneen isa kana jechuudha. Kanaafuu nama akka amala ofii argatuun ni ulfaata. Sanirratti illee kanneen itti dhiyaataa deemu kan wal soqu hin dhabamu. Kanaafuu jechuudha amala namaa baruun baay'ee ulfaata. Namni kamiyyuu mul'ata mataa isaa, mul'ata jireenya isaa kana qaba waan ta'eef jecha amaloota namaa barayyattee kutattaafatu ta'e moo akkasuma immoo warri namniin an amala ekalee hin beekaa warri jettullee of eeggannoo godhadhu hin dandeettu amala nama kamuu baruu. Fakkeenya yoo fudhatte jaarsumaaf jaartii tokkooyyuu keessaa amma warroonni amma halaala teettanii fa'aa ani kale jaaladhee ani kale akkas ta'e ani kale akkana ta'e warri jettani hin dandeettan. Yookaan amalli dhiira ati jaalattee suni daran san ta'a waan ta'eef jecha amala namaa baruun baay'ee ulfaata. Amaloota namaa inumaa hin barayatteeyyuu hin yaadini abbaan fedhee amala isaa yookaan sitti matus ta'e amala isaa san daran ta'a waan ta'eef kanaafuu warroonni amala namaa hin beekaa jettu la anamma amala kiyya yaada kiyya eenyumtuu na beekuu hin danda'u ani mataa kiyya of beeka malee jechuudha namiyyuu naa hin beeku jechuudha. Amala kiyya amma eenyumtuu hin beeka jedhee yaadu ani baay'ee narratti jechuudha. Akkasitti maatii kiyya yoo ta'e warra hojiin aladde warra hojiin guddadde yoo ta'e sanillee yoo ta'e irraa fagaadhee jira waan ta'eef namni kamuu jijjiirama deema malee bakka sanii hin taa'u. Nqayyarama wanni hundinuu. Kanaafuu warroonni amaloota namaa hin beekne jettan of eeggannoo godhadhaadhaa amaloota namaa gonkumaa baruu hin dandeessan. Kanaafuu amalli nama kamiituu daran san ta'aa deema waan ta'eef jecha. Kanaafuu isiniin jaaladha isiniin kabaja hundi keessanuu yaada yoo qabaattan komentii jirannaa barreessaa. Maaliifuu namni kaminuu yoo yaada viidiyoo walii yoo dhageeffanne haga dhumaa walii haa dhageeffannu. Achirratti yaada keenyaa kennuu dandeessa waan ta'eef jecha. Kanaafuu kasaran daran san amaloota namaa baruu ni ulfaata. Namni kamiyyuu yaadni isaa garagaraa waan ta'eef mul'anni isaas jireenyi isaas namni kamittuu garagara. Daran san yaaduu jira.
galma gaazexee ijjannu ko godhatu jira gariin immoo amaloonni isaa kan duubatti deebi'u jira wanti qashuu wayii irratti ana rakasaree jedhee akkasii miti kana rakasaree san dhiisee har boru ol kaa jedhee ka yaaduu jira kanaafuu amaloonni ilma namaa kamiituu garaagarummaa qaba kana beekuun isin irraa dirqama keessanuu isiniin jedhaas yaada qabaatan illee komentii jalaa barreessaa namni kamiinuu mul'anni isaa gargaara isiniin jedha addunyaa kanarra jiru kana miki jibuusaa kun kijibu isaatitti mul'anni isaa adda ka jireenya ofiitiin fooyyeffadha jedhee ofii mataa isaatii tattaafatu illee mul'anni isaa adda ka daran taa'ee humna namaa yaada jedhullee amalli isaa adda kanaafuu inni isiniin jedhee amalli namaa baruu ni ulfaata dandeessu amala namaa guutuu baruu jechuudha kanaafuu amaloota ilma namaa guutuu bara jettee hin tattaafatini isiniin jedha yaada qabaatan komentii jalaa barreessaa dhiifamuunaa godhaa sagalee isinirra dheeressee sagalee koo akka dhaggeeffattan hangadumaa ka'umsa sangadumaa akka dhaggeeffattan abdiin isinirraa qabu yaada qabaatan komentii jalaa barreessaa isiniin jaaladha isiniin kabaja hundi keessan isiniin jedha warri maatii koo ta'aa deemaa jirtanis galatoomaa akkasuma warri gana haroo taatanis welkaam koottaa akka isiniin jecha kanaafuu wala jijjiirru bakka jirruutti yaadan waan qabnuun fi waan beeynuun wal bira yoo dhaabanne hundi kennayyuu galma kenna kanaan isiniin jedha isiniin jaaladha isiniin kabaja hundi keessan